Akkan jirtu hordoftoota keenyaa kun Daani'el Dibaabaati Finfinnee News Network irraa turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Oduu qabannee dhiyaannerraa jalqaba irratti hangafoota oduu. Giddugaleessa Oromiyaatii fi Bahaa Oromiyaatti akkasumas kibba Bahaa Oromiyaatti dararri uummata Oromoo irraa gahaa jiraachuun dhaga'amee jira. Haala kanaan giddugaleessa Oromiyaa naannoo Duukamitti jiraattota Oromoo naannoo Sumaaleerraa buqqa'uun achi qubatan milishoonniif humnoonni poolisii mana cabsaniitti seenuun darara garaagaraa irraan gahaa jiraachuun beekamee jira. Haala kanaan lammiilee Oromoo naannoo Duukam jiraatan milishoonni mootummaa mana cabsaniitti seenuun darara garaagaraa akka asirraa mul'atutti irraan gahaa jiraachuun isaanii beekameera. Haaluma kanaan guyyaa lama fuuldura eeggadda gaafa adoolessa 6 mana qeerrota nama 4 cabsaniitti seenuun madaa asirratti argitan irraan gahaa turuun isaanii ni beekama. Haaluma kanaan dargaggoonni kun yakka tokko malee dararri kun kan irra ga'e yommuu ta'u mana yaalaallee akka isaan hin dhabne ittisaa akka isaan turan beekamee jira. Dargaggoon suuraan isaa asitti mul'atu kun maqaan isaa yeroodhaaf Tolaa jennee kan waamnu ta'a. Tolaan akka jedhutti mana cabsanii erga nutti seenaniin booddee anas saayibban koo nama 4 haaluma wal fakkaatuun nu dararan nu buruqsan jedheera. Bulee maaliif darara kan nurraan geessan yagguu jennutti qaamni rakkoo kana sirnarraan ga'e hin beekamu jedhaniiru jedha Tolaan. Tolaan naannoo Sumaaleetti dhalatee kan guddatee fi lammii Oromoo kan yagguu ta'u yagguu lolli Oromoota bahaa irratti humnoota Sumaaleetiin itti baname buqqa'anii naannoo Duukam qubatanii yagguu turan. Yeroo ammaa kanatti naannoo Duukam jiraachaa warra jiran keessaa nam tokkodha. Egaan balleessaa tokko malee haala amma fuulduratti argine kanaan humnoonni mootummaa balaa irraan gahuun madaa garaagaraa irraan gahuu Tolaan Finfinnee News Networkitiif gabaasee jira. Tolaan akka jedhutti yakka tokkollee hin qabnu. Halkan nutti seenuun haala kanaan kan nu dararan nuti yakka tokkollee hin qabnu. Yakki keenya Oromoo ta'uu qofaadha jechuun Finfinnee News Networkitiif gabaaseera. Egaan akka nuti mana yaalaallee hin dhanne nu dhorkaniiru jedha Tolaan. Tolaan akka Finfinnee News Networkitiif gabaasetti saayibban isaallee haaluma wal fakkaatuun miidhamuu isaanii ture kan inni gabaase. Oduu biraatiin godina Harargee Bahaa aanaa Qumbii roobni dhabamuutiin uummanni waan nyaatu dhabee rakkoo hamaa keessa jiraachuu gabaafameera. Osoo uummanni sababa hongee kanaan rakkoo hamaa keessa jiru bulchitoonni aanichaa uummata kana rakkoo isaanii hubachuun gargaaruun osoo qabanii uummata gargaaruun hafee ofiif wal ijaaranii uummata hiyyeessa ofiif jiraachuu dadhabe rakkoo hamaa keessa jiru kana mana barumsaa bultii addaa ijaarra jechuun mana tokkotti dirqamaan qarshii 5,500 itti ramaduun itti murteessuun uummata gidirsaa jiraachuun isaanii beekameera. Namoota qarshii 5,500 baasuu hin dandeenye akka barbaadanitti hidhaaf reebicha garaagaraa irraan gahaa jiraachuun gidirsaa jiraachuun beekameera. Keessattuu abbootiin araddaaf milishoonni wal ijaaranii galgala re'ee hawaasaa dirqamaa fudhachuun qalachuun nyaachaa jiraachuu jiraattonni naannoo Qumbii aanaa Qumbii Finfinnee News Networkitiif beeksisanii jiru. Haala kanaan uummanni aanaa Qumbii rakkoo ulfaataa keessa jiraachuu Finfinnee News Networkitiif gabaasanii jiru. Qaamonni haala kanaan aanaa Qumbii keessatti uummata gidirsaa jiran maqaa fi hojiin isaanii haala kanaan ibsamee jira. Bulchaan aanaa Surur Abdul Salaam, itti gaafatamaa nageenyaa Muhammad Aliyyi, itti gaafatamaa waajjira dargaggootaa Tukkii Badhaasoo, bulchiinsa araddaa Haroo Gurraatti Naasir Muhammad, hojjetaa waajjira milishaa Gurmeessaa Halloo kan jedhaman fa'aadha. Keessattuu namni Gurmeessaa Halloo jedhamu kun
nama hawaasa reebichaan caccabsee akka barbaadetti gidirsaa jiru akka ta'e Finfinnee News Networktiif gabaasaniiru. Namoota shanan kanatu aanaa qumbii keessatti waraana walitti qabatee hawaasa waan nyaatu dhabee rakkachaa jiru akka malee gidirsaa jira jechuun jiraattonni kulkulfataa Finfinnee News Networkitti gabaasaniiru. Jiraattonni akka jedhanitti kanaafuu uummanni keenya obsaftatee waan jiruuf rakkoo namoota kanarraa ga'uuf itti gaafatamaan mataa isaanii akka ta'es hubachiisaniiru. Oduu biraatiin godina Baalee aanaa gurraadhaa moolee ganda okkoltuu irraa sababa lola humna addaa Sumaaleetiin irratti raawwateen abbaa warraa 300,000 qe'ee fi qabeenya irraa buqqaanii jiraachuun beekamee jira. Lolli hanga itti godhamee ji'oota 3 kan lakkoofsan yoo ta'u hanga ji'a 3 kanaa karaa meeshaaleen adda addaa itti seenan hunda itti cufamee waan jiruuf beelaaf kan saaxilaman ta'uu jiraattonni achirraa Finfinnee News Networkitiif gabaasanii jiru. Sababuma kanaan namoonni 73 lubbuun kan darban ta'uu oduun achirraa Finfinnee News Network ga'e gabaaseera. Egaan dhaggeeffattoota keenyaa oduun haqa qabannee dhiyaannee kan hagammaati turtiin keessan nu waliin haa ta'u jenna. Egaan oduu biraatiin gidduu kanaa waa'ee Oromiyaa ilaalchisee miidiyaaleen garaagaraa gabaasa tokko gabaasanii jiru. Haaluma kanaan Associated Pressin akka gabaasetti Ethiopian leader admits military losses and insurgencies jechuun gabaasee jira. Haala kanaan Associated Press akka gabaasetti muummichi ministeeraa Itoophiyaa loltoota waraana bilisummaa Oromootiin injifatamaa jiraachuudhaa fi poolisoonni Itoophiyaa akkasumas waraanni Itoophiyaa dhibboota hedduutti lakkaa'aman guyyaa guyyaan du'aa jiraachuu isaanii paarlaamaadhaaf dhiyeessuu isaa Associated Press gabaasee jira. Akkuma asirratti argitan kana guyyaa kaleessaa jechuudha. Associated Press Prime Ministerii yookaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromootiin humni isaa injifatamaa jiraachuu isaa beeksisuu fi amanuu isaa gadi fageenyaan gabaasee jira. Oduu biraatiin Human Rights Watch dhaabbanni mirga dhala namaatiif falmuu Human Rights Watch jedhamu Ethiopia's Tigray war overshadows ongoing cycle of violence in Oromia jechuun gabaasa dhiyeesse irratti yeroo itti lolli kaba biyyattiitti banametti lolli kan biraan biyyattii keessa kan ture lola naannoo gaanfa biyyattii gaanfa Itoophiyaatti deemaa tureen haguugamuuf dhokfamuu isaa mul'isuun gadi fageenyaan humnoonni mootummaa wanni tokko malee itti gaafatama tokko malee yakka barbaadan hojjechaa akka isaan jiran gabaasanii jiru. Egaan Human Rights Watch gadi fageenyaan waa'ee Oromoo akkasitiin gabaasuusaa waggoota muraasa keessatti kan yeroo jalqabaati jechuudha. Egaan haalli Oromiyaa keessatti deemaa jiru hidhaadhaaf ajjechaan humnoota mootummaatiin raawwachaa jiru gadi fagaataa deemuun isaa egaan addunyaan illee callisee waan ilaaluu hin qabne isaan ta'uun yeroo ammaa kanatti miidiyaaleen addunyaa walirraa fuudhuun waa'ee Oromiyaa gabaasuu jalqabuu isaanii kan mul'isu gidduu kana mul'achaa jira jechuudha. Egaan gidduuma kana bakka bu'aan mana maree kan biyyattii Dr. Angaasaa Ibrahim lammiidhaan Oromoo ta'e gadi bahee ajjecha Oromiyaa keessatti deemaa jiruuf itti gaafatama kan fudhachuu qabu pirezidentii naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa akkasumas immoo komishiinarii poolisii Araarsaa Mardaasaadhaa fi Obbo Fiqaaduu Tasammaa ta'uu jala muree beeksisee ture. Angaasaan kana kan inni beeksisee waardiyaa koo ajjeesanii waardiyaa koo dhalataa Jimmaa ta'ee ajjeesanii waardiyaan koo kan isaan ajjeesaniif akka inni na ajjeesuuf kadhatanii waardiyaan sun waan dideef waardiyaa koo ajjeesan jechuun kulkulfatee dubbachaa ture. Egaan Angaasaa Ibrahim kana duras yeroo itti abbootiin gadaa Karrayyuu
akka Oromoo humnoota mootummaatiin yagguu ajjeefamanitti yeroo jalqabaatiif gadi ba'ee dhugaa jirtu kan cabsee mul'ise Hangaasaa Ibraahim ta'uunsaa ni yaadatama. Hangaasaan egaa haala kanaan whistle blower addunyaa kanarratti whistle blower isa jedhamu lammiilee biyya tokkoo ta'anii rakkoodhaa fi yakka biyyattii sana keessatti deeman dhoksaa siyaasaa biyyattii sana keessatti deemanii addunyaatiif warri gadi baasanii akkasittiin diriirsanii ibsan whistle blower jedhamu. Akka kanattiin egaa Hangaasaa Ibraahim illeen dhugaa Oromoo dhoksuu irraa waan isa gubetti fakkaata waan inni bahee dubbate. Waan inni bahee dubbate kun waan salphaatti ilaalamullee jiru miti. Lammiilee biyyattii akkasumas immoo hawaasa addunyaa ilaalcha guddaa keessa galchee Itoophiyaa hordofaa jiruu fi odeeffannoo baay'ee barbaachisaa ture jechuudha kan inni laate. Egaan haala kanaan addunyaan wal harkaa fuudhee gabaasaa jiraachuusaati kan arginu jechuudha. Egaa gara fuulduraatti addunyaan waa'ee Oromoo utuu dhageessu gurra cuqqaallattee akkasumas immoo ija jaanfattee ilaalaa turte utuu hin jaallatin waa'een Oromoo waan callisanii ilaalan hin fakkaanne. Kanaaf yeroo ammaa kana miidiyaan wal harkaa fuudhanii gabaasuu jalqabanii jiru. Gara fuulduraatti itti fufiinsaan waan Oromiyaa keessatti deemu dhugaa jiru oduu jiru akka isaan gabaasan abdii qabna. Jala buunee hordofnee isin nageessisna jennaani. Egaan waan waliin turtaniif galatoomaa. Oduu keenya har'aa keessatti giddugaleessa Oromiyaa duukamitti lammiilee Oromoo naannoo Somaaleerraa buqqa'uun yeroo ammaa kana achi jiraachaa jiran humnoonni poolisiitii fi milishaa naannoo sana jiran mana cabsanii itti seenuun balaa irraan dhaqqabsiisu. Akkasumas immoo jiraattota Baha Harargee aanaa Qumbiitti yeroo ammaa kana gogiinsi mudatee jiraachuusaa. Gogiinsi utuu mudatee jiru bulchitoonni naannoo sanaa humnoonni nageenyaa milishaan humnaan mana barnootaa bultii ijaarra mana barnootaa bultii addaa ijaarra jechuutiin uummatatti qarshii 500,000 itti ramadanii rakkisaa jiraachuun qabeenya uummataa fedhii tokko malee fedhii uummataa malee itti seenuun harkaa fudhatanii qalachaa jiraachuu kan mul'isu odinachirraa ni mul'isa. Oduu kan biraatiin Baaleetti lola humnoota Somaaleetii fi uummata Baalee gidduutti ta'een ji'oota 3 fuuldura kan ta'een haga ammaatti dhiyeessiin karaa itti seenu dhabee uummanni balaa garaagaraatiif saaxilamee jiraachuusaa achuma keessaa namoonni 70 ol lubbuun darbuu isaaniiti oduun nu ga'e kan mul'isu jechuudha. Oduu kan biraatiin torbanuma kana Oromiyaa irraati kan Finfinnee News Network gaaneef kan gabaasne lixa biyyattiitti lammiileen Oromoo naannoo Qondaalaa fa'iitti 80 ol ta'an humnoota mootummaa Prosperity Party yookaan Bilxiqinnaatiin ajjeefamuu isaanii akkasumas immoo humnoonni yeroo ammaa kanatti mootummaan waraana bilisummaa Oromoo jedha. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo humni walabate seenee haa qoratu kan jechaa jiru. Ajjechaan jimlaa jiraattota naannoo irra ga'uus illee oduu gidduu kanaa ture jechuudha. Egaan sagantaa keenya har'aa kanuma waan waliin turtaniif galatoomaa jenna. Sagantaa keenya taanaan hordofaa nagaatti.